Durbummaa kee ilaaluun barbaada. Ani sumafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumafa malee. Ani maqaan koo Saaliyaan jedhama. Kanin dhaladheetti guddadhee godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti yeroo ta'u, akkuma umuriin koo barnootaaf ga'een maatiin koo gara mana barnootaatti na erganii barnoota koos kutaa 1 hanga 7tti baradheera. Maatiin koo ijoollee hedduu qabu. Qabeenyas akkanuma gaarii turataniiru. Hangafoonni koo na dursanii dhalatanii muraasni isaanii ganamaan gara biyya Ameerikaatti carraa diiviidhaan imalaniiru. Burqaan qabeenya maatii kiyyaas obboloota koo biyya Ameerikaa deemanidha. Maarree anaafillee gara biyya Ameerikaatti akkan imaluuf yeroon kutaa 7ffaa baradhu kana piroosesii akkan jalqabu na gaafatanii. Maatiin kiyyallee kun kan danda'amu taanaan Rabbi siifaa milkeessu naan jedhanii na eebbisiisanii gara magaalaa Finfinneetti imaluun piroosesii nan eegala. Ergan piroosesii kana eegalee inumaayyuu gara biyya Ameerikaatti waan hin imaluuf barnoonni biyya keessaa kuni na hin fayyadu jedheen anis maatiin koos obboloonni koo biyya Ameerikaa jiranis waan yaadaniif gamanumaan hin dhaabe. Haa ta'uutii garuu viizaan kiyyaa baatii 1 eegnaan baatii 6 eegnaan waggaa jennaan waggaa 2 lakkoofsisnaan homaa salphaatti naaf deebi'uu waan dadhabeef obbolootimti koo biyya Ameerikaa jiran yoo kuni didee carraa gara biraatiin yaaluu waan na dandeessuuf jalqaba gara biyya Arabaatti imala kee taasisiitii achiin gara asii dhufuun salphaa waan na ta'eef carraa lammataa kana fayyadaminaan jedhanii. Eega kana viizaa sana dhiiseen gara biyya Arabaatti piroosesii gochuun eegalee. Intalli durbii kiyya taatu viizaa daftee rogochiistee naaf ergisiiste. Guyyaan balali'insi koos ga'ee maatii fi firoottan koo hundaatti nagaatti dhaammadheen gara biyya hambaa Kwaataar yookiin immoo Qaataaritti imala koo jalqabaan taasise. Akka carraa ta'ee intalli durbii koo kuni waraqaa eeyyamaa malee biyya sana keessaa hojjechaa jiraachaa jirti. Ani buufata xiyyaaraa Kwaataar yeroon ga'u ishiinis gara kootti imaluu eegalti. Haa ta'uutii garuu carraan taanitu nu mudate. Intala durbii koo kana waraqaa eenyummaa biyya kana keessa jiraachuu hin qabdu jedhanii qabatanii mana hidhaatti ishee darbatanii. Bakkan jiruutii eenyu na haa fuudhu. Bilbila of harkatti hin qabanne. Biyya ormaa sana keessatti namni nani beeku tokkollee hin jiru. Dhaabbadheen boo'uu malee filannoo gara biraa waan hin qabneef buufata xiyyaaraa keessaa bahin korojoo kiyya qabadheen boo'aan otoo jiru dargaggoonni 3 bifaan lammii Itoophiyaa ta'anii tokko gara kootti kokkolfaa dhufanii. Ani sumafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumafa malee. Namni hunduu gadameessaadhaa keessaa ba'uuf ilaalchaa fi gochaa isaatiin garuu garaagaraa. Dargaggoonni kun 3 isaanii hin na gargaaru natti fakkaate. Yeroon ba'u yeroon hirqinfadhu 3 hin na argu. Haa ta'uutii garuu isaan keessaa didee lakki maaluma akka taatellee ni gaafanna jedhee kan natti gore hojjaadhaan isaan keessaa gabaabaa kan ta'e dargaggoo maqaan MD Muhee jedhamu qofaadha. Maal taate yaa obboleettii koo jedhee afaan Oromiffaa yeroo natti dubbatu gammachuu addaatu natti dhagahame. Biyya kana keessatti nama afaan Oromoo beeku nan argadha jedheen gonkumaa sa'a kanatti hin shakkine. Jireenyi koo daandii marratti dukkanaa'e akka hafuutu natti mul'ate. Maarree dargaggoon Muhee MD kanatti waan na mudate tokko lamaan itti hime. Hiriyoota isaatiin deemaa mana geesseen dhufaa mucayyoon kuni Oromoo nama biyya kootii isinin dhaqqabaa jedhee yeroon isaanitti dubbatu ati immoo karaa irratti rakkataa faana gugguufuun amaluma keetii kottu dhiisii hojiin nutti barfateeraa jedhanii yeroo sadidan lubbuu daandii irratti kuftee garatti deemtu wallaaltee otoon arguu hojiin natti hafu malee gonkumaa hin deemu jedhee gara mana isaa geessaa. Yeroon gara mana isaa deemuu dubartoota hedduutu mana isaa keessa jira. Wanta na mudate tokko lamaan ergatti mee booda nyaata
dhugaatii akka isaan naaf kennan taasisee maatii koottillee nagaan ga'uu koo naaf bilbiluun hundumarraa na boqochiise. Obboloota koo biyya Ameerikaa jiraniitiifis haala na mudate hundumaa itti himuun bilbileefiin mucaa kanaan maaloo adaraa hanga isheen piroosesii fixxutti waan hundumaatiin sin gargaaraa of biraa hin lakkisiin jedhanii imaanaatti kennatanii. Haati kiyya imimmaan buusaa yaa mucaa koo itti rakkadheen guddiseeraa adaraa mucaa koo waan tokko akka isheen na jalaan taanee waan barbaaddu hundumaatiin si gargaara jedhanii imaanaatti kennanii. Muheenis imaanaa koo qabatee nyaachuu fi dhuguu kootiif guyyaa guyyaan dhiphachuu eegalee. Guyyaa innis jaalalleensaas hiriyoonni isaas bakka hojii oolanii galgala manatti galu. Haa ta'uutii garuu imaanaa narraa waan na qabuuf akkamitti ooltee gammadde moo ni gaddite wanta haaraa maaltu jira jedhee yeroo yeroon na gaafata. Wanti kuni garuu jaalalleessaaf kan liqimsame hin turre. Utuu ani jiruu baatii 2 wanta ishee danda'eef mucayyoo kana kanaan booddee bakka fiddetti narraa deebisii jettee isa gaafatti. Yeroo kana Muheen akkam godheen bakkeetti ishee gataa homaa'oo magaala kana keessaan beektu maatiin ishee imaanaa natti kennaniiru jedhee yeroo gaafatuuni jaalalleen Muhee kuni nan galchuu dhimma mataa isheetii yoo feete bakka barbaaddee kireeffachuuf ni dandeessaa ani garuu balbala kanaa akka isheen naaf lakkistuun barbaadaa kanaa ol nagahaa sin danda'u jetteeni. Yeroo kana Muheen lakki ani imaanaan nyaadhu jedhee deebiseefi jaalalleensaa anaaf ishee keessaa tokko keenya filatta jettee yeroo isa gaafattu Muheen korojoosaa waan qabu hunda kan koos walitti hidhee kottu mana barbaaddanna jedhee harka koo qabee deeme. Anis lakkii gidduu keessan galuu hin barbaadu mana naaf kireessiitii qofaa koo hin jiraadhaa jedhee yeroon gaafadhuuni ati anaaf imaanaadha daandirra jirta karaatti yoo waa taate lubbuu kootu imaanaatu na komata yoo kan na jaallattu ta'e siif jettee anaan hin shakkitu inumaa anaan gargaartee siitiin gammachiisuu qabdi naaf sii gidduu homtuu akka hin jirre rabbitu argaa jedhee na didee mana nuuf kireesse. Wanta na mudate obboloota koo biyya Ameerikaa jiranitti yeroon himu maallaqa nuuf erguun ammas dabalanii mucaa keenya jechuun imaanaatti kennanii. Innis hanga isheen biyya kana keessaa baatutti maddiidhaan dhibamuu homaa yaaddeenaa jedhee waadaa galeefi. Eega kana anaaf inni mana tokko keessa gallee waliin jiraachuu eegallee. Jaalalan obboloota koo irratti argee hin beekne Muhee irratti arguun jalqabe. Guyyaa hojii waan ooluuf galgala yeroo inni hojiitii deebi'u nyaata qopheesseen uffata jijjiirratu qopheesseefiin haasoo viidiyoo bakkan argetti irraa walitti qabuun mana gammachuu qabu godheen isa eegaa. Innis baay'ee natti gammada. Osoo dhiirri addunyaa kanarratti dhalatee jiru akka Muhee ta'ee dubartiin jireenya lafaa otoo hin taane jannata keessaa jiraatti. Baatii 7 guutuu waliin jiraannee Muheen miira obbolummaarraa darbee waan biraaf na yaadee hin beeku. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii ani sumaafa malee. Mindaan baatiidhaan argatu baay'ee xiqqoodha. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko mindaa argatu guutuutiin uffata kophee gosa garaa garaa naaf bitee dhufe. Yeroo kanatti imimmaantu na qabate. Gatiin uffataa fi kophee irratti barreeffame waan jiruuf mindaa kee guutuutiin anaaf bitte moo jedhee yeroon gaafadhu siif kun anaaf xiqqaadha. Otuu naaf danda'amee mindaan koo waggaa takkaatti naaf laatamee wanta si gammachiisuun godhee baay'ee natti tola. Hangan lafa kanarratti jiraadhetti yeroon gammachuu si waliin qabu anaaf addadha. Ati anaaf obboleettii qofa otoo hin taane haadhadhasii jedhee natti dubbate. Guyyaa kana miira kootu tuqame. Imimmaan kootu dhangala'e. Anaaf jedhee jaalalleesaa waggaa hedduurraa adda bahe. Anaaf jedhee mindaa isaatiin uffata naaf bite. Anaaf jedhee mana qofaatti kireeffatee na waliin jiraachaa jira. Kana keessatti faayidaa tokkoyyuu anaan gaafate hin beeku. Bakka inni dadhabetti ofumaa beekeen nan dhaqqaba malee maallaqni si harka jira kana godhi jedhee na gaafate hin beeku. Baay'ee natti dhaga'ame. Bor ani isaatiin dhiisee jireenya ho'aa akkanaa keessaa baheen jireenya ormaa gara biraa deemuun koo
nagaabbisiisu eegaleem. Haa ta'uutii garuu kaayyoon waggaa meeqa itti faajee karoora koodhasiim. Kanaan otoon jiru guyyaa tokko muheedhaan gaaffii tokko nan si gaafadhaa. Wantan si gaafadheef eeyyama maanaaf taataayii jedhee yeroon gaafadhu eeyyeen kan hin danda'u yoo ta'e nan siif raawwadhaa kanan hin dandeenye immoo atumtuu beektaa jedhee naaf deebise. Anis muhee ati anaaf obboleessa koodhaa. Haa ta'uutii garuu dhiira akka kee argeen hin beeku. Mana tokko keessaa baatii 7 waliin jiraannee miira addaa natti argisiistee hin beektu. Kanaa ol anumtuu hin danda'u. Mataan koo na bowwaafataa. Jaalallee koo akka taatu siree tokkorraa akka waliin ciisnu barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni maali yaa saaliyaa koo gaaffii natti ulfaatu akkanaa maaliif na gaafadde? Ati karaa deemtuudha. Bor maaltu akka si mudatu hin beektu. Ani nama sitti hafu waan nan ta'eef sin barbaachisu. Miira kana keessaa gonkumaa ba'uu qabdaa jedhe natti dubbate. Anis aariidhaan eega kana ta'ee mana qofaatti naaf kireessiitii jiraachuun barbaadaa jedheen isa gaafadhe. Yeroo kana innis anaan garaa ga'uuf jecha tole naan jedhe. Sanuma darbee siree tokkorraa yeroo dheeraaf ciisnullee miira gara biraaf na gaafatee hin beeku. Haasoo keessa garuu guyyaa tokko akkana jedhee na gaafate. Saaliyaa kana duratti dhiira beektaa jedhee yeroo na gaafatu lakkii dhungadheen iyyuu hin beeku. Waggaa 17ttiin manaa bahee as dhufee jedheen isatti dubbadhe. Yeroo kanatti beekuuf beekuu dhiisuu kee beekuu nan danda'aayii jedhee na gaafate. Anis ati kan hin beekne eenyutu beekaree har'aa kaasee yeroo barbaadde beekuu ni dandeessa jedheen kabaja koo akka fudhatuuf eeyyamamtuun ta'eefi anaanis isaanis wanta gammachiisu raawwate. Jaalalli keenyi guyyaa kanaa kaaseellee baay'ee nutti dabalee innis hojiidhaa hanga dhufutti anis waan hundumaa qixeessee hanga mana naa ga'utti ariifachuu wal sarduu eegallee. Bifa kanaan waggaa tokko waliin jiraanne. Waggaa tokko booddee piroosesiin koo biyya Ameerikaa naaf xumuramee tikeettii xiyyaaraa naaf kutanii obboloonni koo naaf erganii. Guyyaa hedduu jireenya koo keessatti wantoonni na gaddisiisan na mudatanii gaddee boo'een lafarra gangaladheera. Haa ta'uutii garuu guyyaan muheerraa adda bahee guyyoota kamiyyuu ni caala. Uffata xiyyaaraa naan gahee na dhungatee harka saaraasaa duubatti galagalee yeroo deebi'u addunyaan kun waan goolabamte natti fakkaatte. Natti dukkanaa'e. Xiyyaara yaabbadheen hangan biyya Ameerikaa ga'utti imimmaantu ija koorra lolaa ture. Garuu maalaa godhu jireenyi namaaf kennitees nama harkaa fudhatti. Har'a kunoo ergan biyya Ameerikaa dhufee waggoota iyyuu lakkoofsiseera. Muheen maalirraa akka jiru hin beeku. Haa fuudhuu haa dhiisu jireenya isaa quba hin qabu. Jireenya dhuunfaa koo sirreeffachuuf jecha biyya ormaa keessatti bu'aa bahii hedduun dabarse. Rabbiif haa galatuutii har'a maatii koo fugaan jira. Dadhabina gadadoo rakkina biyya ormaa keessaa ol jedheen toorawwan muheedhaan ittiin argachuu hin danda'u. Yeroon bilbilu yeroon katabu homaa kan naaf deebisu hin arganne. Bakka jirutti jireenya gaarii milkii akka inni jiraatu nawwaafi. Dargaggoo kana jireenya koo keessatti dhabuu koof baay'ee na gaddisiisa. Eenyuyyuu naaf kanfaluu kan hin dandeenye gatii guddaa naaf kanfaleera. MD yookiin immoo muhee sagalee kana yoo dhageesse maaloo bakka jirtuutii asin jira naan jedhi. Ana jaalallee kee kaleessaa Saaliyaadha. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumaafa malee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi Saaliyaan biyya Ameerikaa Waashingtan DC'tii nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaa ishee dhaggeeffattan
yaada keessan komentii jalatti akka qoddanii fi share like gochuun viidiyoon kun jaalallee ishee birallee akka ga'u shoora keessan akka taphattanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo xiqqaate viidiyoo kanaatiif laayikii 2000 kennaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisaniif bashannansiisan isiniif qabadhee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista Shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa halkan gaarii. Ani sumaaf malee osoo wal beeknu